kabajamtoota daawwattoota BBS oduu torbee kana qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu torbee wajjin ani Munawwar Ahmadi. Oduu kan jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa Saasigaa to'achuun hidhamtoota siyaasaa hidharraa baasuu kan ibsee torbee kana keessa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo erga qibxata dabreetii kaasee Wallagga Bahaa Saasigaa to'annaa isaa jala oolchuu karaa oduu himaa waraana bilisummaa Oromootiin ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa qibxata dabree humnoota mootummaa irratti gaggeessan hidhamtoota siyaasaa mana hidhatti dararamaa turan kanneen dhibba caalan hidharraa gallakkisuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii himeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo erga haleellaa gaggeessan Saasigaa to'ateen booda uummata waliin gammachuu yeroo magaalattii keessa deemee dhiichisu mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Saasigaa to'ate kun duula lolaa waraana bilisummaa Oromoo torbee sadii dura maqaa qabsaa'otaa qofaniitiin labsame keessaa tokko yeroo ta'u haleellaa kana kan fudhate duula bobbaa lixaa kan maqaa Laggasaa Waaqiitiin moggaafame ta'uu oduu himaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Akka ibsaa waraana bilisummaa Oromoo irraa kennametti waraanni bilisummaa Oromoo kibxata hagayya 30 takka bara 2020 takka ganama buufata poolisii aanaa Saasigaa irratti haleellaa kan raawwate yeroo ta'u haleellaa kana hordofuun waraana mootummaa konkolaataa piikaappii sadiin magaalaa Ukkeerraa dirmatee dhufes bakka owwaataa jaamutti barbadeessuu beeksise. Kana malees humni waraana mootummaa dabalataan hangar guutee irraa konkolaataa siree fi baay'een gara Saasigaa dirmataa tures iddoo afata Waaman darajaa jaamutti guutummaatti barbadaa'uu ibsee jira. Haleellaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeesse kanaan kibxata waaree booda humni mootummaa fi bulchitoonni aanicha gadhiisanii gara magaalaa Naqamtee baqachuu Odaa Tarbii ibsee jira. Erga aanaan Saasigaa to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala oolee kaasee humnoonni mootummaa kallattii garaagaraatiin dirmachuu dhufanis waraanni bilisummaa Oromoo hundumaa qolachuun aanicha to'annaa isaa jala oolchee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa dirbachuu dhufan bakka mandara sadii owwaataa fi afata jaamtutti raawwateen waraana mootummaa baay'ee ajjeesuu fi madeessuun adabee jira. Kanneen madaayan baay'een wallaansaaf hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti yaalamaa jiraachuu ibsi waraana bilisummaa Oromoo irraa beekuun ni ifoomsa. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argate kanaan kan baaragee humnoonni mootummaa magaalaa Naqamtee keessa baay'inaan bobbaafamuun sochiilee hawaasaa danqaa jiraachuunis himamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo hamaa biyyattii keessa seenterraa ka'uun kadhannaa fi soomana guyyaa 5 labsuu kan ibse torbee kana keessa ture. Akka miidiyaaleen mootummaa ibsanitti dhaabbilee amantaa Itoophiyaa yaa'iitii bana gaggeessan guyyoota 5 labsii kadhannaa fi soomanaa labsee jira. Labsiin kadhannaa fi soomanaa labsame kunis dhuma bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo ta'u qaammee takka hanga 5 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 5 kan turu ta'uunis ibsamee jira. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni amantaalee garaagaraa kan argaman yeroo ta'u pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Muftii Haji Umar Idris wayita kadhannaa taasisu mul'atee jira. Kadhannaa fi soomana guyyaa 5 akka biyyattiitti labsame kana qeerroowwan baay'een bifa qoosaatiinis qeeqaati jiran. Hojjettoonni imbaasii Itoophiyaa cufamanii jiranii yaaddoo qaban BBCtti kan himan torbee kana keessa ture. Mootummaan Itoophiyaa imbaasiilee fi qoonsilaawwan qabu keessaa walakkaan cufuu erga murteessee booda hojjettoonni imbaasiiwwan Itoophiyaa gariin biyyattii deebuuf yaadda'uu himan. Ibsi ministeera alaa Itoophiyaa irraa akka agarsiisutti imbaasiileen baay'een biyyoota garaagaraa keessaa cufamanii jiran. Sababa imbaasiileen kanneen cufamaniif yeroo ibsu mootummaan Itoophiyaa riifoormii mootummaan seektara hunda keessatti raawwachaa jiru akkasumas weerara koronaa vaayirasiitiin wal qabate akka ta'e ibse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan imbaasiiwwanii fi qoonsilaa qabdu keessaa walakkaa isaanii akka cuftu ji'oota muraasa dura Parlama biyyattii irratti dubbatee ture. Ergasii as xalayaaleen hojjettoonni imbaasiilee Itoophiyaa garaagaraa keessa hojjetan akka galan kan ibsu bahaa ture. Dhiyeenya kanas imbaasiin Aljeeriyaa jiru cufamu mootummaan ibsee ture. Hojjetaa imbaasii Itoophiyaa Aljersii kan ta'e Samarree Kidaanee BBC'n dubbisee akka ibsetti waggaa 7 dura waajjira dhimma alaa Itoophiyaatti makamuu fi Aljersii keessa waggaa 3 kan hojjete yeroo ta'u murteen kun tasa waan ta'eef rifaasisaadha jedhe. Kana malees BBC'n dippiloomaatota waabeeffachuun akka gabaasetti murteen mootummaan Itoophiyaa imbaasiilee isaa cufuuf dabarse kun biyyattiin haala rakkisaa keessa jiraachuu agarsiisa. Ministeerri Haajaa Alaa ji'a dabre keessa hojjettoota isaa hundaaf xalayaa barreesseen hojjettoonni gara Itoophiyaa akka deebi'an waan murtaa'eef bakka ramadamanitti qabeenya harka isaanii ture deebisanii hanga hagayyaa 15 bara 2013tti gara waajjira muummee Finfinnee jirutti akka gabaasan hubachiisee ture. Ta'us garuu hojjettoonni imbaasii fi qoonsilaa keessa hojjechaa turan sababa yaamicha tasaa fi cufamuu imbaasiitiin
hojii isaanii dhaabanis garuu gara biyyaa akka galuu hin feene dubbatan. Hojjettoonni meeshaalee dhaabbatichaa deebisanii biyyattii deebi'uu hin feene akka sababatti kan dhiyeessan lola naannoo Tigraayii fi jeequmsa siyaasaa biyyattiin keessa jirtu ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa imbaasilee fi qoonsilaawwan qabu keessaa walakkaan cufuu murteessuu malee maqaa tarreessee ibsa baasee hin qabu. Garuu BBC'n odeeffannoo argadhe jiruun imbaasilee fi qoonsilaawwan akka The Hague, Muscat, Dublin, Los Angeles, Minnesota, Frankfurt, Istanbul, Gunjuu, Shanghai, Mumbai, Abidjan, Kuwait, Jakarta, Canberra, Brasilia, Ottawa, Havana, Harare, Rabat, Algiers, Cairo, Dhaka, Accra, Kigali, Kinshasa, Seoul, Doha, Bahrain fi Stockholm kan jiran hanga onkololeessa dhufutti ni cufamu jedhamee jira. Meeshaaleen imbaasiiwwan kana keessa jiran gariin gara biyyaa akka galan gariin ammoo achuma akka turan kana malees meeshaaleen dullooman adeemsa mootummaatiin akka gataman qajeelfamni kaayamee jira. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa USAID Samantha Power bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin mari'achuun kan ibsame torbe kana keessa ture. Hooggantuun jaarmaya gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa kan turee fi gameessa siyaasaa kan yeroo ammaa gamtaa Afrikaatti bakka bu'uun filame Olusegun Obasanjo waliin erga mari'ataniin booda haalli waraana Itoophiyaa keessatti akka malee hammaataa deemuudhaan wal qabate lammiileen rakkoof saaxilamaniif gufuuta akka malee gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu qabu irratti waliigaluu isaanii miidiyaa hawaasummaa ishee irratti maxxansitee turte. Samantha Power ibsa fuula Tiwiitara ishee irratti maxxansiteen bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin wal arganii mari'atuun waan gaarii ta'uu fi murteessaa akka ta'e ibsite. Obasanjoon naannoo kana keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin dubbachuun nageenya waaraa fiduuf akka hojjetuu fi hojiin kun gamtaa Afrikaatiin itti kennames jette. Gamtaan Afrikaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kun muuxannoo siyaasaa yeroo dheeraa kan qabanii fi tokkummaa Afrikaa tumsuun kan beekamu yeroo ta'u haala amma jiruu fi hegeree naannoo saniitiif muuxannoon isaan qaban murteessaa akka ta'e amana. Bakka bu'aan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo guyyoota muraasa keessatti gaanfa Afrikaatti imaluun hojii isaanii eegaluuf akka jiranillee himamee jira. Kamisa dabre gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti qaama sochii nagaa tasgabbii fi marii siyaasaa jajjabeessuuti jechuun Obasanjo muuduun ni yaadatama. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Afrikaa gama mootummaa Itoophiyaa guruun walitti bu'insa ji'oota 10 ture jiraachuu isallee yeroo inni itti beekamtii kenneef baay'ee xiqqaadha jechuun qeeqe. TPLF muudamuu jaarsaa araaraa hin mormu kan jee obbo Geetaachoo Raddaa ergamni ammaa kun garuu ni hojjeta jedhanii yaaduun gowwummaadha jechuunis dubbatee jira. Obbo Geetaachoon barruu gabaabaa fuula Tiwiitara isaanii irratti dhimmicha ilaalchisuun maxxanseen rakkoo dhalatee furuuf rakkoo uumame hangama akka ga'u hubachuun yoo hafellee yoo xiqqaatee rakkoo uumameef beekamtii kennu nama gaafataa jee. Oduma wal qabateen dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaddarri Ameerikaa Linda Thomas Greenfield gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gaanfa Afrikaa ta'uun kan muudaman Olusegun Obasanjo waliin bilbilaan dubbachuu ibsan. Ambaasaddar Linda Thomas Greenfield Tiwiitara isaanii irratti ergaa gabaabaa maxxansaniin Obasanjoon gaanfa Afrikaa bakka bu'uun gamtaa Afrikaatiin muudamuu simataniiti jiran. Ambaasaddar Lindaan Obasanjo waliin wal argutti gammaduu kan ibsan yeroo ta'u qaamolee Itoophiyaa keessatti araara buusuuf hojjetan akka tumsan himanii waraanni Tigraay marii nagayaatiin akka goolabamuu qabus dhaamaniiti jiran. Ogeessi siyaasaa Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo marii nageenya akka milkeessuuf haala mijeessuudhaan akka bira dhaabbatanis ambaasaddar Lindaan himaniiti jiran. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kuusaa nyaataa fi boba'aan Tigraay keessaa inni qabu dhumachuu kan beeksise torbee kana keessa ture. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qaamni deeggarsa namummaa qindeessu Ochaan Tigraay keessatti maallaqni kuusaan nyaataa fi boba'aan dhumee jira jechuun akeekkachiisee jira. Dhaabbata Ochaatti qindeessan deeggarsa namummaa damee Itoophiyaa Giraantelaaytiin akka himanitti deeggarsa namummaa danquun gaagama kaaba biyyattii keessattuu Tigraayitti daran hammeessaa jiran. Akka ibsa Ochaa kanatti naannicha keessatti namoonni miliyoona 5.2 yookaan dhibbeentaan 90 gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadu namoonni 400 ta'an ammoo beelaaf saaxilamanii akka jiran ibse.
Ummata naannoo Amaaraa fi Affaar jiran dabalatee namoonni miliyoona takka tuqaa torba fiixee beelarra jiraachuun ibse. Dabaluunis karaan tokkichi deeggarsaa gara Tigraay ittiin seenu karaa Affaariin ta'us adeemsi deeggarsaa garasitti geessuuf hayyamaa kennuu akkaan harkifataa ta'uu fi danqaaleen hojimaataa deeggarsaa fe'anii imaluu akka malee ulfaataa ta'ullee ibsaniiti jiran. Kuufamni nyaataa fi boba'aan naannichaa keessa ture hagayya 20 xumuramuu kan ibse Ochaan ibsa torbee tokko dura baaseen hanqina kana furuuf guyyatti konkolaattonni gargaarsaa fe'an dhibbi naannicha seenuu akka qabullee gaafatee ture. Ochaan rakkoo gama deeggarsa namoomaatiin mudate kana furuuf $7 Ameerikaa miliyoona 6.5 yookaan birriin miliyoonni 300 barbaachisaadha jee. Adoolessa 12 irraa eegalee birriin miliyoona 88 ta'uu deeggarsa Tigraayiif akka oolu kan hayyame ta'uu fi kunis kan barbaachisu keessaa 4.2 qofaa jee. Kanaaf deeggarsi karaa lafaa qilleensarraa fi bishaanirraanis taasifamuu akka qabu dhaabbatichi gaafatee jira. Turtii waggoota 20 booda waraanni Ameerikaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa bahuu kan ibsee torbii kana keessa ture. Akka waajjirri USA fuula Tiwiitara isaa irratti maxxanseen Meejor Jeneraal Chris Donaho hagayya 31 xayyaara C-17 jaamuun Afgaanistaan Kaabul keessaa bahuu ibse. Erga waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa bahee booda loltoonni Taalibaan kibxata dabre meeshaalee waraanni Ameerikaa gatanii biraa deeman fayyadamuuf ariifachuu isaanii BBC'n gabaasee ture. Xayyaarri Ameerikaa ishiin dhumaa C-17 hagayya 30 takka halkan walakkaa keessa buufata xayyaaraa Kaabul keessaa ambaasaaddara dabalatee kanneen biraa qabattee baate. Turtiin Ameerikaa waggaa 20 Afgaanistaan keessaa goolabamee jiraachuu waajjirri waraanaa USA ibsee jira. Joe Biden waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa bahuun murtii sirrii fi yeroo isaa eeggatee jedhan. Gareen Taalibaan waraanni Ameerikaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa bahuu kanaaf akka malee gammaduun dhukaasa tumuun ibsaa ture. Ergamni USA Afgaanistaan keessatti qabaachaa turte xumuramuu erga labsameen booda Waashingtanitti ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken hojiin kun mootummaa USAf qormaataa guddaa ture jedhan. Bilinken ibsa isaanii keessatti ergamni waraanaa USA Afgaanistaan keessaa qabdu xumuramuu fi ergamni dippiloomaasii ammoo eegalamullee ibse. Kana malees caasaa dippiloomaasii USA Afgaanistaan keessaa qabdu gara Qatar Dohaatti dabarsuu kan himan Bilinken lammiileen Ameerikaa fi namoonni paaspoortii Ameerikaa qaban hunda yeroo isaan fedhanitti Afgaanistaan keessaa baasuuf akka gargaaran illee ibsan. Akka waliigaltee Ameerikaa fi Taalibaanitti Ameerikaan lammiilee ishiif kanneen isaan waliin hojjetan Afgaanistaan keessaa baasuuf guyyoonni kennamee xumuramus kanneen carraa kanaan biyyattii keessatti hafan baasuuf kan hojjetu ta'uu ibsitee turte. Gareen Taalibaan kan aangoo Afgaanistaan qabatee jiru mootummaa haaraa ijaaruuf sochii taasisaa jiru. Gamtaan Awurooppaa fi UK'n mootummaa Taalibaan ijaaramuuf beekamtii hin kennu jechuun ejjennoo USA deeggaraniiti jiran. Hoogganaan haajaa alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel hariiroon taasifamu kamuu eeggannoo jabaan ta'a kaayyoon isaas lammiilee Afgaanistaan gargaaruudha jedhan. Ministeerri haajaa alaa UK Dominic Raab ibsaa kennaniin biyyi isaanii akkuma USA fi gamtaa Awurooppaa mootummaa Taalibaaniif beekamtii dhorkachuu ibsaniiti jiran. Raashiyaa fi Chaayinaan garuu mootummaa Taalibaan haaraa kanaaf deeggarsa qaban agarsiisaati jiran. Reuters maddeen Taalibaan keessa jiran eeruun akka gabaasetti hundeessitoota Taalibaan keessaa tokko kan ta'e Mullaa Baadar mootummaa haaraa Taalibaan hundeessu kana hooggana jedhamee jira. Taalibaan mootummaa haaraa ijaare kana sanbata dhufu ifa godhuu akka danda'u dubbi himaan dhaabbatichaa himeeti jira. Tolega kabajamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaanne sangamma daawwattanii ankasin wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin wal agarraa nagaan tura.